Har'a keessummaa kabiraas nan qabaa gabaasa haarawaa tokko dabalannee jirra biyyarraa. Mee maqaasaa ofumaa sanaa beeksisu. Akka mooltan dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee Ameerikaa aan Mitikuuf Qaaduuti. Galatoomii Mitikuu baga nagaan gurmuu hojii keenyaatti dabalamteen jedhaa yeroo hojii gaarii siif haa ta'u. Guddaa galatoomii baga nagaan na eegdan. Dhaggeeffattoota keenyaa gara qophiilee keenyaarraaf qabnuutti ennaan deebi'u immoo golli nageegumsaa akka tokkummaa mootummootaa marii kaleessa mata duree nageenyaaf sabatiinsa Afrikaa jedhuun geggeesse keessatti dhimma Itiyoophiyaa keessumaa rakkoon Itiyoophiyaa gama kaabaa keessaa dhimma ijoo ture. Barreessaa muummichi jaarmayicha addunyaa Antooniyoo Guterees akkasumas bakka bu'oonni biyyootaa kan Itiyoophiyaa biyyoota biroo marii kanarratti dubbatanii jiru. Booda bal'inaan itti deebina. Itiyoo Telekoom kaleessa tajaajila intarneetii saffisaa olaanaa 4G fi LTE Advanced jedhamu naannoo giddugala lixaa biyyattii jechuun magaalaa Amboo dabalatee magaalaalee shan kabiroo keessatti tajaajila jalqabuusaa labsee jira. Rakkoolee nageenyaa yeroo adda addaatti Oromiyaa gama lixaa keessumaa godinaalee Wallaggaa afran keessatti mul'aturraa kan ka'e daldaltoonni naannoo sanatti argaman dhiibbaan hojii isaaniirra ga'ee liqaa maallaqaa baankileerraa fudhatan ka deebisuu dadhaban ta'uu dubbatu. Kanneeniif kabiroo sagantaa keenyarraa keessaa qabna dhaggeeffattoota keenyaa gara xumuraatti waliin turaa jenna. Akka mooltan oduun galgala kanaaf qabnu kunoo. Mootummaan naannoo Affaar hidhattoonni naannoo Somaalee dhalattoota nagaa naannoo Affaar irratti haleellaa raawwatan jechuun himate. Haleellaa sanatti aansuudhaan daandiin Finfinneedhaaf Jibuutii wal agarsiisu yeroo murtaa'eef haleellaan sun raawwatamuun kan ibsame Affaariif Somaaleen gandeen isaan kan kooti jechuun irratti wal falman sadii keessaa tokko kataate hunduufoo irratti. Naannoon Somaalee humnootii nageenya federaalaan eegumsa akka godhamuuf kan murtaa'e gandeen sadii keessaa hidhattoonni naannoo Affaar ganda lamarratti haleellaa raawwachuudhaan dhalattoota saba Somaalee dhibbaan lakkaa'aman ajjeesuu isaaniif mootummaan federaalaas eegumsa sarraa eegamu waan hin godhiniif gara ganda sadaffaatti poolisii naannoo erguusaaf gandattii irratti haleellaa raawwachuuf ka turan hidhattoota Affaar ofirra deebisuusaa ibsee jira. Naannoon Somaaleetti dabaluudhaan sabaa himaan falmii Affaariif Somaalee gidduu jiru madaala eeganii gabaasaan jiran jechuun illee qeeqeera. Mootummaan naannoo Affaar guyyaa kaleessaa ibsa baaseen naannoon Somaalee waraana natti bane jechuun himate. Naannoon sun ibsasaa keessatti roobii ganama sa'a 11 jalqabee naannoleen lamaan kan irratti wal falman gandeen keessaa hunduufoof naannoo isheetti haleellaa raawwatameen horsiisee bulaan miidhaan irra ga'uu beeksisee jira. Gandeen falmisiisoo sadan keessatti irra deddeebi'uun walitti bu'iinsi uumamaa akka ture yoo ta'u muummicha ministeeraa dabalatee hoogganoonni federaalaa sadarkaa olaanaa jaarsummaan gidduu seenanis walitti bu'iinsi dhiiga dhangalaasise kan gandeen kanaa waan dhaabateen fakkaatu jechuudhaan Addis Chakkul gabaaseera. Naannoo Amaaraa bakkawwan wal waraansitti geggeeffamaa jiru keessatti namoota sagantaa seeftineetiin deeggaramaa turan kanneen 700 ta'aniif deeggarsa idilee ittiin ga'uun kan hin danda'amne ta'u mootummaan naannoo Amaaraa beeksisee jira. Komishinni ittisa balaa kan naannoo Amaaraa wabii nyaataaf deeggarsa addaa kanneen barbaadaniif qindeessu jaarmoliin gargaarsa sadarkaa addunyaa naannoo Amaaraa wal waraansi keessatti geggeeffamurraa kanneen buqqa'aniif kanneen biroo deeggarsa barbaadan deeggaruuf kaka'umsi qabu xiqqoodha jedhee jira. Wal waraansi keessatti geggeessamaa kan jiru kaaba Walloo Waag Himraa naannolee Gondar kaabaa keessaa kana dura dhaabbataadhaan sagantaa seeftineetiin lammiiwwan deeggaramaa turan sababa waraana sanaan dhaqqabuu dhabuusaa komishina ittisa balaa kan naannoo Amaaraa wabii nyaataaf deeggarsa addaa qindeessu Zalaalam Lijaalam ibsaniiru. Naannoo Amaaraa godina dhiyaa Goojjam aanaa Gonjii Qolaalaa keessatti waggoota 3 dura qorattoota irratti jamaadhaan ajjeechaa raawwatan kanneen jedhaman himatamtoonni 32 hidhaa waggaa 1 hanga waggaa 20 akka adabaman manni murtii olaanaa Baahir Daariif naannolee isaa murteessee jira. Waggoota 3 dura digirii isaanii dooktorummaaf qorannaa gochuuf gara Goojjam dhiyaa aanaa Gonjii Qolaalaa magaalaa Addis Alam kaseenan qorattoota 2 ilaalchisee ragaan dogoggoraa kan isaan ga'e ta'uu kan himame hawaasi naannoo dhakaaf uleedhaan reebanii ajjeesan. Odeeffannoo isaan argatanis ijoollee isaanii talaalliin beekamin waraananii ajjeesuuf dhufan ka jedhu ture. Manni murtii Baahir Daariif naannoo isaa har'a dhaddacha ooleen namoota odeeffannoo dogoggoraa akkasiin miidhaan irra ga'e qorataa hojiirra tureef gargaaraa isaa kan ajjeesan yoo ta'u ogeessota eegumsa fayyaa kanneen biroorra immoo miidhaa guddaa geessisanii nama kabroorratti aggaammii ajjechaa kan raawwatan yoo ta'u konkolaataa tokko gubuu isaanii beeksisee jira. Himatamtoonni kanneen biroon 5 immoo yakka sana keessatti hirmaachuu isaaniif ragaan waan hin dhiyaataniif walaba gadhiisa.